Akkam oltan hordoftoota Oromiyaa Time Media hagayya 2025 oduu guyyaa har'aatiif qabu simbiraan gahaa anka oduu simbiraan gahuu Abdul Hakim Ahmad amma matoota odum Liyyuu Hayliin mootummaa naannoo Sumaalee aanaa Gooroo guutuutti lubbuu namoota hedduu galaafatuun dhagahame. Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaleetti hiriirri mormii dhiigaa fi lafee keenya biyya kana jiraachifne astaa kun takka hin fudhatamtu kan jedhu jabaatee itti fufee jira. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti dhiyaata hanga xumuraa nu faana tura. Guyyaa kaleessaa jechuun hagayya 2025 ganama oorruu isaa keessatti kan Liyyuu Hayliidhaan galaafatame namni maqaan isaa Ahmad Aliyyi Adam jedhamu abbaa ilmaan 10 yommuu ta'u qonnaan bulaadha. Jiraataa aanaa Gooroo guutuu araddaa jiru ifa ganda gomatti ganama keessaa toora sa'a 3tti lafa qonnaa oorruu isaa keessatti dhukaasa Liyyuu Haylii naannoo Sumaaleetiin akka maletti osoo inni oorruu isaa akaafataa jiru rasaasa itti loobsuun lubbuun isaa dabarte. Ahmad malees namoonni 3 Liyyuu Hayliin madaa'uu jiraattotarraa mirkaneeffannee jiran. Liyyuu Hayliin meeshaa waraana gurguddaa uummata keenya irratti banteen qabeenya hedduu barbadeessuu fi akkasumas daangaa Oromiyaa cabsiteen kan ofii taasifachuuf carraaqaa akka jirtus hawaasa naannoo sanirraa adda baafannee jira. Oduu keenya taanuun godina Booranaatti mormiin hawaasaa jabaatee itti fufe. Hagayya 6 godina Booranaa Areeroo Goorootti uummanni hiriira bahuun saamicha lafa Oromiyaa kanneen akka Mooyyaleefaa irratti murtoo hammeenyaa mootummaan naannoo Sumaalee dabarsee mormuu itti fufee jira. Har'a hiriirri mormii geggeeffame irratti uummanni lubbuu itti wareegamna malee daangaa Oromiyaa dabarsinee hin laannu dhimmi daangaa dhimma waloo keenyaatti jedhe. Waliin taanee haa falmannu dhimma daangaa irratti cal'isuun mootummaa naannoo Oromiyaa hedduu kan mufacheessa ta'us hubachiisan. Mooyyalee lafaa fi lafee keenya jechuun sagalee mormii hawaasa irraa dhagahame jira. Hawaasni daangaa Oromiyaa kanneen bahaa fi kibba bahaa akkasumas giddu galeessa Oromiyaa irratti lafa Oromoo saamuudhaaf keessattuu naannoon mootummaa naannoo Sumaalee daangaa babal'ifachuu fi akkasumas daangaa irratti ummata Oromoo irratti dhukaasa banuu lubbuu namootaa fi qabeenya hedduu akka galaafataa turee fi har'as akka galaafachaa jiru dhagahame jira. Ummanni Oromoo tokkummaan isaatiin ka'ee birmadummaa Oromoo fi Oromiyaa kan sarbamaa jiru kabachiifachuu qaba. Oduun guyyaa har'aatiif qabnu kanuma hanga oduu birootiin walitti deebinutti nagaan nu turam.